jidduu isaatis maaliif jidduu isa goggogaadha amma kanaafiyyuu jidduu isaas addaan qoonnee akkasitti موز باقي دار الفيس samboda ስትነቀቀ kan fakkaata amma rifeensa fayyadamee waliin sinis itti fayyadamaa sinin jedha rifeensa keenya bifa isaa bareessuudhaaf nu gargaara akkam jedhan caccabni dadhabuu amma dibachuuf deema dibachuudhaan dursa rifeensi keenya akka malee qoshashaa aduu qabaachuu baatee muduraa aduu qabaachuu baatee gaariidha maaliif rifeensa keenya tun fudhata waan ta'eef duxurii qabaachuu baatee gaariidha baay'inaan jechuu barbaadani rifeensa godii godha rifeensi kiyya goggogaadha baay'ee goggogee jira والله بكلام تدم باس درسه rifeensa xixiqqooshii daarii isaarraa muree jira yookiin caaffii isaarraa muree tanan jira doo muruu baattanii gaariidha garuu muraasni hin jedhu rifeensa maaliif warri ogummaa qabdu isin muree gaariidha xiqqooshii of fuddistan gaariidha maaliif isin irratti bubbu'ee isin hin balleessu waan ta'eef jechuudha
jidduu isaatis maaliif jidduu isa goggogaadha amma kanaafiyyuu jidduu isaas addaan qoonnee akkasitti haaluma kanaan duuba isaatis isa daaktan laazim furdisuu qabdan maaliif akka ugaa dibattaasine jechuudha.